أنا الأرما كيسة تاي ألكني في بويا إمام كود أنجلاسا جولي كنا كنت سجد إبرت كتير هاي أنا باي جلمت ألقرت جولي كل بيتي أبا جدي harga ruang ini jadi sudah berpuluh kanan kabundu mafit ade manan kabundu mafit ade harana makan wani na ditti jadi sudah nana berimile itu kok nagafat harga man faranga to kun kawani ditti jadi Bolotaku agar karadara trennya yang pakai sama lakan fakka trennya mana ada orang pakai sama lakan itu gada kira sejukan dan dia Altaatanii manni yaalaa ammoo maatiin jedhee gatii meeqammoo sun gaafatan. Miila koo kana ergana dhukkubee amma ji'a arfaffaadha erga manatti hafe manni yaalaa lafeetu nyaatame jedhee lafeen sun dirqama jijjiiramuu qaba. akkamitti naa bari'a jedhee otoo beeku amma har'aatti halkan koo fi guyyaan koo walii wallaalameera. Dhugaadha mana dharmaa keessa taa'ee waan nuti dhufu waan dhiisu ilaaleera. Adaraa obboloota koo na gargaara. 200 jedhi 300 tuffati 500 tuffatina bukkee koo dhaabbadha. Nagaanii fi araara jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboloota koo biyya keessaa biyya alaa jirtan akkam jirtu fayyaa keessanii. Ani nagaa kooti. Ani biyya Shigaaddisaan jedhama. Kan isin suuraa isaanii bukkeetti argitan kun immoo Geetaachoo Girmaa jedhama. Kan nuti itti dhalannee guddannee aanaa tokkee kuttaayeeti. Kan inni amma jiraatu magaalaa Hambooti. Obboloota koo waaqayyo hunduma dursa fayyaaf nagaa isiniif haa kennu. Fayyaaf nagaa isin hin dhoowwatiin. Obbo warraa koo kun baay'ee na jalaa dhukkubee baay'ee na jalaa dhibameetu jira. Namani baay'ee amanuuf nama baay'ee kabaju nama baay'ee jaalladhudha. Abbaa ijoollee kootiiti. Ijoollee isaa nama kunuunsuu danda'u, ijoollee isaa nama guddisuu danda'u, ijoollee isaa nama bakka ishee yaadde geessisuu danda'u ta'ee otoo jiruu har'a dhibeedhaan qabamee algaa irratti hafee animmoo ani natti yaalchisuu dhabee ergan biyya hambaa dhufee ji'a ja'a inni kan dhibamee algaa irratti hafee ji'a afurii waan inni natti yaalchisuu dhabee amma kana mindaa koo ji'a ja'a fudhadhu isumaan yaalchisa. Omaaf numaata tokko argachuu hin dandeenye. Itti yaalchisees isa fayyifachuu hin dandeenye. Kana nan itti yaalchisu. Mindaa nani fudhadhe ji'a sana ton ga'ee liqeeffadheen itti yaalchisa. Mana haadha keessa taa'ee halkanii fi guyyaa imimmaan koo dhangalaasa. Ijoollee kunaa guddisa jedhee biratti gatee bahee. Ani bahee ji'a lamatti algaa irratti hafe. Ijoolleen koo illee bitee abbaa jettiin. Har'a garuu waan inni yaalchisu dhabee obboloota koo. Kanan qabu hundumaa fixadhee waanan qabu hundumaa fixadhee har'a nama kana waan inni itti yaalchisu dhabee naannaa birrii miliyoona tokko na gaafate. Har'a gamaan farangaa tokko hin qabu waan inni itti yaalchisu. Obboloota koo
ነገር ጋር አደራ jireenya biyya hambaa keessaa maal akka inni fakkaatu jireenya mana haadha ormaa keessaa maal akka inni gadda keellee ibsachuu kan dandeenye rakkina keellee namatti himu tokko hin beektu obboloo tokko ani mana haadha ormaa keessa taa'ee baay'een gubadhee dhugaadha erga dhufee ji'a afuriitiin jaalama boqodhee jiraadhe mana nan keessa jiru yoo naa ta'ellee sababii isaatii fi ijoollee koo akkam taate halkanii fi guyyaa ijoollee koo too yaadu halkanii fi guyyaa har'a ijoollee koo maaltu mudata isa maaltu mudata akkamitti naa bari'a jedhee otoo beeku amma har'aatti halkan koo fi guyyaan koo walii wallaalameera dhugaadha mana haadha keessa taa'ee waan nuti dhufu waan dhiisu ilaaleera adaraa obboloota koo na gargaaraa 200 jedhi 300 tuffate 500 tuffatina bukkee koo dhaabbadhaa. Loomii 50 nama tokko ba'aadha. Nama 50 garuu geettiidha jedhama mitiiree obboloota koo na gargaaraa adaraa na bukkee dhaabbadhaa adaraa abbaa warraa koo yaalchisee fayyifadhaa. Otoo biyya ormaatiin hangala jedheessa galee waan hin ittiin nama kana yaalchisu hin qabu. Deebisaatiin immoo kontiraata akka namaan guutee dhufe kontiraata waan nan kaffaladhee galee isa yaalchisu hin qabu. Kanaaf obboloota koo na bukkee dhaabadhaa na gargaaraa. Adaraan isiniin jedha na gargaaraa naaf birmadhaa biyya keessas kan jirtan biyya alaas kan jirtan adaraa keessa naaf birmadhaa na gargaaraa obboloota koo. Warri gaa'ila qabdanis warri gaa'ila hin qabnes boru waan isin mudatu hin beekne. Kanaaf obboloota koo bukkee koo dhaabbadhaa. Adaraa. Dhibeen nama kana baay'ee ulfaateetu jira. Danda'ee taa'uu hin danda'u, gadhee hin danda'u, danda'ee adeemuu hin danda'u. Kiraanchiidhaan kan inni fayyadame deemu jechuudha. Obboloota koo adaraa keessan na gargaara. Baay'ee cannaqamee fuula keessan dhufe. Amma irraatti garuu na yaalchifadha jedhee obsee har'a garuu dadhabnaan fuula keessanitti dhiyaadhe. Na gargaara adaraa keessan. Namoonni na gargaaruudhaaf fedha qabdan lakkoofsi akkaawuntii isaatii 1,1327 8 Geetaachoo Girmaa jedhama maqaan isaa jechuudha. Waaqayyo fayyaa fi nagaa isiniif haa kennu. Waaqayyo nagaa isin dhowwatii eebbifamaa kabajamaa. Nagaan isin baay'ee hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu fayyaa keessan miti. Egaa obboleettiin keenya kun baay'ee garaa nama nyaatti akkasuma immoo taateen abbaa manaa ishee irratti ta'e kun baay'ee wanta ulfaataadha. Keessumaa ijoolleen keenya biyyoota arabaa keessa jirru gaafa rakkinaa nama bira dhaabbanna malee gaafa rakkina keenya nama nu bira dhaabbatu hin qabnu jechuudha. Osoo biyya keessaa nama tokko waa ta'e jennee addunyaa kanarratti jechuudha akka ijoollee biyya arabaa kan dafee iddoo rakkina dhala namaa dhaabbatu hin jiru. Garuu immoo gaafa gaa'ela isaanii keessatti rakkina isaanii keessatti dhukkubbii isaanii keessatti immoo otoo gargaarsa gaafatanii namni ilaalu hin jiru. Dhugaa dubbachuuf walii keenyallee hin gargaarru akkasa gaafa rakkataa biyya keessaa gargaarru jechaadha. Kanaaf amma obboleettiin keenya kuni akkuma keenya kana hojjetachuuf jechuudha gara biyya Joordaan dhuftee haadha ijoollee sadiiti. Haadha ijoollee sadii taatee dhuftee ji'a 2 guuttee ji'a 2 keessa immoo abbaan manaa ishee kun dhukkuba lafeetiin qabame jechuudha. Dhaabachuu hin danda'u, taa'uu hin danda'u, deemuu hin danda'u. Eegani beektuu dubartii malee ijoollee sadii guddisaa. Namni kun yeroo tokko abbaa manaa gaarii warri argatanii qorumsa baay'ee qabu. Garuu namoonni baay'een immoo abbaa manaa gaarii argachuudhaaf baay'ee rakkina jechuudha. Kun egaa rakkinuma biyya lafaati. Kanaaf egaa abbaa manaa ishee kun otoo mana ishee qe'ee ishee ijoollee ishee qabee fi taa'aa jiru dhukkuba addaan saaxilamee gaafa mana yaalaa dhaqamus maallaqa humnaa olii jechuudha kan gaafatamte. Hamma jiini koo ga'utti illee liqeeffadheen kananii itti yaalchisu amma immoo humnaa ol natti ta'ee adaraa
nagar gaaraa itti obboleettiin kun adaraa warri garaa laaftanii har'a nagaa qabnarra hojjetan malee boru baay'een keenya gaa'ela yoo godhanne maaltu akka nu quunnamu hin beeknu warri gaa'ela keessa jirrus immoo har'a nagaa qabna boru garuu waaqayyotu beekaa kanaaf adaraa keessan isinitti dhagahamu namummaanii fayyaa qabaachuun hunda caalaa addunyaa kanarraa wanti fayyaa caalu hin jiru kanaaf warri fayyaa qabnu hamma nuuf danda'ame obboleettii kana bira haa dhaabbannuun isiniin jedha obboloota koo. Egaa waan ta'eef isatu beekaa biyya ormaa kana keessa teessee rakkoon mana madaamiyyuu isuma argitanidha. Kun immoo jechuudha baay'ee sammuu isheellee boqonnaa hin qabu. Kan hojjettullee jechuudha qabeenya isheen manaa qabdullee dhumatee qarshii isheen amma hojjettee ji'aan fudhattullee qaqqabuu fidide jechuudha. Egaa inni biyya keessa ammoo obboloota koo biyya alaa jirti jedhee namni hagas mara gargaarsa go'uufi hin jiru garuu isheen immoo isa ji'aan fudhattu kanayyuu qoricha mana yaalaa isheef yaalchisaa hin jiru jechuudha. Kanaaf adaraa kuni mucaa guddinyaa kootii kan inni naman sirriitti beekudha. Nama yeroo dheeraa waliin jiraannedhas adaraa keessan gargaaraa isinitti dhagahamu oromummaanii isinitti dhagahamu nagaan isin qabdanii isinitti dhagahamu maaliif jennaan nama nagaa qabutu dhaabbatee iddoo barbaade ga'a waanta ta'eefiin isiniin jedha hordoftoota koo. Egaa obboleettii keenyaafis kadhadhaa akkaataa amantii keessanitti kadhadhaa fi waaqayyo guyyaa isa eegee imimmaan ishee kana qoorsee nama galataa ishee taasisuu danda'a. Baay'ee ulfaataa obboloota koo dhugaa dubbachuu fi egaa abbaa manaa gaarii kan jaallattee mana koo jettee abbaa manaa koo jettee waliin jiraachaa turte garuu jireenyi biyya ormaa moo baay'ee ulfaatti maatii namaa ala namaa gargar baasti waanta ta'eef kanaaf warri maatiin keessan nagaa warri abbaan manaa keessan nagaa warri hiriyyaan keessan nagaa waaqayyoon galateeffadhaa obboloota koo. Gaarummaaf qajeelummaa boruuf immoo har'a jechuudha kan nuti facaasnu kanarraa facaasnu immoo boru firiisaa nyaanna. Kanaaf adaraa keessan garaa laafaa fi isiniin jedhaa gooftaan isin haa eebbisu waaqayyo immoo isaa fayyisuun isiniin jedha turtiin waliin gootaniifis galatooma.